sarkitee ta'ote amantiin hin ammayyeeffamu siyaasa wajji wal qabsiisnaasis amantiin siyaasa miti jedheen dubbadheen amantiif siyaasni walitti hin dhufu amantiin hin ammayyeeffamu namni ammayyeeffamuu danda'a wantoonni garaagaraa jijjiiramuu danda'a amantiin garuu hin jijjiiramu kanaaf gabaabumatti disrespect wal gochuu dhiisne wal komachuu dhiisne dhagaa walitti guuruu dhiisne abbootiin amantaallee wanta kana ilaalanii nuyi warri miidiyaa harkaa qabnus wanta kana babal'isuu dhiisne jecha badaa walitti dubbachuu dhiisne wanta kana irratti hojjenne wanta kana yoo asitti dhaabne ani akka kootti ka amantii protestaantii keessa kan jirus ortodoksii keessa musliima keessa kan jirus arrabsoo kan arrabse seeraan akka gaafatamu namni immoo miidiyaatti bahee quraana amantii protestaantii ta'ee quraana gadi baasee dubbisee jechan taanetti fayyadamee hiikaan taanetti laatu akkasuma macaafa qulqulluu kan hin beekne kan itti namanne hiikaan taanetti laatu itti gaafatamummaa akka fudhatu kuni gaariidha daandii gaariirra nu deemsisa wanta gaariidha jedheen amanaa yoon sirriitti dheeresse dhiifama xumureera. Ayyee galatoomii yaaduma bareedaadha. Utuma nagaan bu'eedha bareedaadha hunda keenya gidduutti sini galee amma yoo ilaaltani Oromooma kana bira rakkoo jira malee Amaara bira Kiristaanni jira Musliimni jira guyyaa tokko isaanii wal tuqu guyyaa tokko isaanii wal arrabsu guyyaa tokko isaanii wal xinneessuu hin arginu guyyaa tokko isaanii taa'anii waa'ee amantaadhaan wal falmanii hin jiru hin arginu nuti isaan keessatti kanaaf iyyuu adaraa Oromummaa yoo Oromummaa fidha ta'e kun Mubaarakis jira waajiinis jirtu Garee shaadaan ni jedhamu sunis gareen wangeelaan ni jedhamu kunis wanta wal falmitan tokkoon qabaatiin abaqqa abbaan barbaade waan barbaade taa'amanu sin amantaa keessan qofa kabajaati amantaa namaa kabajaati nagaa waliin jiraanna nuti maaliif wal nyaanna halkanii guyyaa ajandaa nuti baasnuuni uummanni maaf wal arrabsa komeetaatariin as jala jiru yaadan taane fudhatee sammuusaa qancarsaa maaliif deema ka jedhu irratti mubeen faasutu hojjettanii Nutis tokkummaadhaan walitti dhufneetu teenyee mana keessaa ta'u mubee dhufnee teenyee haasofne bareedaadhaan jedha yaada ishee kanarratti waa xixiqqoo dudubbadhaati. Ani asirratti yaadaan kennadhu kennoo yaadatti jette irratti fi yaada soolan jedhe irratti waan tokko wayii jira. Angaruu bakka sana bu'ee deebisuurraa utuu ustaazonni deebisanii gaariidha. Fakkeenyaaf atammaa waajiin Quraana bakka kana naabani kaleessala dhengaddaa miti nan deemaan jala folorsiidha nan deemaan laalaa tureen taa'ee Quraana bakka kana naabani jedhee falmaa ture wal arrabsaan ture jarri garuu wal gaafa bakka kana naabani Quraana jedhaa ture inni jarri bakka kana naabani jedhanii wal amansiisan suni ani waa tokko irratti fakkaatu kenna suni wal arrabsiisee hin beeku nama si galee nama wal lolchiisan mubee akkamitti nama wal lolchiisu ibsa sii godhee Ifa godheen ture akkamitti akka wal lolchiisu siif hin himu. Eewwa ifa godheen ture gaafasis. Isaan nama waan mattare nama waan mataara. Quraanarraa wangeelarraa dubbisee nama waamu namni waamu quraanarraa dubbisee nama waamu maaliif nama wal lolchiisu for example ani akkaataan itti dubbifadhee xamanuu fi akkaataan itti hiikatti laattu garaagaradha. Kun ikkoo dogoggora guddaadha kanatu walitti nama buusa mubee wanta ati beekuu qabdu sii galee. Mubee waan kennuun haasa'ee warrumti waa'ee wangeelaa beekanis waa'ee quraanaa beekanis isaan waan beekaniif wal falmu sii galee kan jala jiru immoo wallaalaadha sii gala wallaalaatu jala taa'a ana dabalate kan jala taa'ee dhaggeeffatu sa'aatii kana amantiin haadha isaa abbaasaa inni kaan musliimaa inni kaan immoo pheenxee waan ta'eef amantii kota arrabsame jedhee dullaa walitti fudhata malee warri kun ikkoo mari'atanii booda gargar ba'u. Kanaafuu jennaan jarri walii agalanii. Jarri Ifama mubee gaaffii tokko si gaafata. Waliigala wal caqacaquun isaatti waliigala irratti waliigala rakkoo maaliif akka ta'e beektaa guyyaa tokkoon gadi ba'ee akkasi kotto akkana godhe waajiin ba'eera. Walitti siqanii hin danda'u innis hin danda'u si galee kaleessa quraana bakka kana naabani jedhaan abbaa ta'een argiiraan abbichee yoo yaadannes kun birattan dubbadhee kee si galee jarri abbootiin amantaa walii agalan anaaf soolan amma kaane yoo inni wangeela fudhatee dhufe quraana fudhatee dhufe dubbii balleessina. Maaliif miila keessa kallee wallaalumaan bareechee gadi wangeela irraa beekuu dhiisuu danda'a. Mubee kun itti fufennaan immoo arrabsoon hin dhaabatu barraras. Maaliif achi keessatti akkaataa hiikan taane hiikanii wal arrabsuutu jira bar sanuma bar. For example amma. Ma jara bira ijoolleetti gadi bu'ee beekaa wantichi ma. Yeroo baratti dhumataa rabatti. Mubee amma raayyaa musliimota keessaa raayyaa abbaa macaafaa caalaa waa'ee quraanaa waa'ee amantaa musliimaa namni beeku hin jira ijoollee as jala jirtu amma komeentaatarii as jala jirurra
namni beeku hin jiru amantaa kiristaanotaas akkasuma kan akka raayyaa abbaa maccaa ni jiru sii galee isaan afaan isaanii qabatanii jiraachaa jiru. Inni kun beekamtiidhaa fi miidiyaa kanarra dhufee wal falmaa gaafa wal falmu immoo dhagaatu walitti darbatamaa dhagaan sun immoo ummata musliimaaf kiristaanaa addaan qooda. Inni kaan raayyaa abbaa maccaa nuti dhaggeeffachaa jaallachaa guddannee gadi galagasheetu foosaa gadi galagashee Sigale namni kamuu amantaa isaan jaallata akka amantaa keenyatti yoo dandeessan warri wal falmaa ooltan amantii kanaanii maqaa godhattanii beekamtii barbaaddanii dhaabbadhaa. Sigale amantiin hunduu abbaa qaba abbaansaa bakka isaatti amantiisaa kabajee ijoolleesaa amantiisaa barsiifatee waliin nagaadhaan waliin haa jiraannudha nuti amma kan nuti jechaa jirru. Sigale namni muslima keessaa miidhame sunis immoo namni kiristaana keessaa miidhames immoo kan inni jedhee mucaan miliyoon suni hidhamuu qaba eeyyee hidhamuu qaba maaliif amantii namaa xiqqeesseera amantii namaa arrabseera hidhaa sana bahuuf immoo yeroo barbaada seeratu jira nyaachuuf dhuguuf immoo qarshii barbaachisa. Sigale biyya ormaa sana keessatti obboleessa keenya waan barbaade ta'e mucaan kuni booru har'a kiristaana keessaa booru musliima akka inni ta'u ani harka 10 isinii farramuu nan danda'a deemuu danda'a haa deemu garuu nagaasaa barbaanna maaliifi namni barbaade amantii barbaade taa hordof. Sigale miliyoon amanaa booriftaan gara amantaa musliimaan deema haa deemu obboleessa keenya garuu waa barachuu qaba. Amantaa isa kana sarrabsuurraa waa baratee akka dhala namaatti warra asirraa nama arrabsaa oolaniif fakkeenya akka inni ta'uudha barbaanna bahee malee akka inni du'u akka inni badu hin barbaanne. Qarshiin kan walitti qabamuufis mana hidhaa sana keessatti nyaanni hin barbaachisaa dhugaatiin hin barbaachisaa firaashiin irra ciisuun barbaachisaa uffata kana tokko uffatee ciisuu hin danda'u maaliif mana hidhaa sana keessa mana hidhaa Keeniyaa sana keessa waa baay'eetu jira. Sigale kanaafiyyuu sanaaf jecha qarshiin sassaabamaa fi malee miliyoowwan leenca keenyaa miliyoon waan gaarii hojjeteera wangeela keenyaaf waan gaarii hojjeteera bahuu qaba wanti jedhamu hin jiru yoo nama hubattu ta'e achi keessatti akka dhala namaa tokkotti gargaaramee gaafa mootummaan itti faradee firdiisaa fixate immoo gadi bahee ummata musliimaas ummata kiristaanaas ummata ortodoksii hundumaanii dhiifama dhagaafachuu qaba. Ani kanatti namana amma dandeessanii tokkummaa irratti hojjennu waa'ee amantii kana. Galatoome kala sanis bakka ta'e deema waa lamaan dubbadhe deema innis tokkoffaanii gargaaramuun miliyoon achi keessatti waan nyaatu waan dhugu waan uffatu gargaarachuun akka obboleessa amantaa tokkotti rakkoo qaba jedhee yaadu wanni nama mufachiise akka nama tokkotti isa baasisuuf jedhamee waajiin achitti maallaqa walitti qabaa ture hin baasifna jedhee sanatu nutti dhagahame namni amantaan kun kaleessa waliin deemaa dhaga'e nama amantaa islaamaa arrabse baasifna jedhanii maallaqa walitti qabuun garamitti deemaa jira isa jedhu ilaalamuu qabaa tokko. Inni lammaffaan immoo amantoonni wangeelaa lakki eessatti walitti gadi baana kaleessas wajjin jiraataa dhufne keessattuu anaa wajjin jiraataa dhaga'e gara fuulduraatti wajjin jiraanna. Ana abbaa amantaatii miti islaama kan nama tokkotti amantaa kootiif immoo waardiyyaadha. Isinis amantaa keessanii waardiyyaa ta'a akkuma kaleessaa wal kabajaa turretti wal kabajaa wajjin deemna kanumaan kan koo dhugaan jirtu kana warri immoo viidiyoo kuttanii immoo sitti arganii fi deebiinan sii kenne soodan walitti gadi aanaa sana viidiyoon sun naaf dhaalamu viidiyoo yooti fidiyette tokkummaan akkaawuntii kennaa kennee yookiin immoo nuubani jedhee mana tokkummaatti mobaayilii kan biraatiin nuubanee viidiyoo gaafa sanaa bakka dubbataa ture guutuusaa yoo dhaggeeffatte amma akka inni kutamee bahuun beektooti sagaleen akka bakka barbaadan qofa eeyyee jedheera warri miliyooniin baasifne jettanii hojjetaa jirtan walitti gadi aana jedheera. Maa kabittanii jedhe isarra isheedha mubee amma ati maaf jettee miti isheen ati jette suni warra qarshii walitti qabee fi har'uma isa baasnaa har'uma mana hidhaatii bahuu qaba jedhanii fi qofaatti walitti gadi aanaa warra birrii kana sassaabaa jirtanii fitu jetteetta ta'e ani afaan oromoo akkasanan jedhe yoon akkasanan jedhin dhiifaman gaafadha siin jedhee si beellame yoom dhufta mana tokkummaatti waliin keessa gallee laallan siin jedhe waliin tuunu laalluu mobaayilii kan biraatiin seenee tokkummaan nuufa banu sana booddee dhiifaman gaafadhaa tokko rakkoo qabaate. Sa'aatii barbaaddee keessaan waan barbaadde naa barreesse sifaana intini jechuun nan danda'a.
Galatoomi ulfaadhu. Garuu karaa dhugaatu nama mo'ata waan ta'eef warri soolanii viidiyoo sana ergitanii sirreessaa yeroo sana achi jirra akkana jedha maaliif viidiyoon sun gadi ba'ennaan saalfattu yeroo gaarii qabaadhaa asuma kaleessa na beektanu. Otoon bahin dura kan amma jenne irratti otoo hojjetame baay'ee gaarii. Kan amma jedhame irratti akkan hin hojjenne geeffadhu gaalaa kenna. Kan amma jedhan irratti an qophaa koo hin jabaata sheekota dura dhaabadhee dhaqee amantii wangeelaarraa hin dubbatinaa jechuun an hin danda'u gara kooti. Si galee atis immoo mee warra wangeelaatiin dhattee waa'ee quraanarraa hin gaafatinaa jechuu dandeessa irratti fakkaatu. Alaabbisu. Mubee waa tokko si gaafaan akkuma personaalii nama dhuunfaa tokkotti. Raayyaa abbaa maccaa akkasumas immoo raajii masarattaayyee quraanarraa dubbisanii raajii masarattaayyee quraanarraa dubbisee amantii gara pirootestaantiitti amantii kana waameera. Raayyaa abbaa maccaa wangeelarraa dubbisee gara amantii musliimaatti amantii kana waameera. Eenyuun fakkeenya godhatan jettee yaadda jarri kun? Gaariidha jettee immoo amantaa. Haa ta'u amma warra amantii namaa arrabsan hin adabamu. Akka adabaman immoo seera kaawwachuu qabna irratti hojjechuu qabna. Gaafa jala taa'ee gastii jala taa'ee akkaataan taanetti quraana hiikee akkaataan taanetti macaafa qulqulluu hiikee gaafa dubbatu amantii kee waan ta'eef sitti hin dhaga'amu. Akkaataatti hiikkattee jiraattuuf akkaataatti jalqabaa kaastee boqonnaa tokko kaastee hanga boqonnaa dhumaa dubbifatteetti hiikkattuu fi inni keessaa kutee baasee akkaataan itti dubbatu suni amantii walitti hin buusu jettee yaaddaata. Amma pooziitiif aayidiyaa yoo yaadne bal'isnee akkaataa. Har'aan yoo hin jiraanne hundinuu wal kabajee waliin falma taanaan nama akka qotiif soolanitu ta'e maaliif soolanii tuffachuuf osoo hin taane soolanii nama beekamaadha. Garuu wangeela bakka karaa irratti bituun jedhe yookiin immoo inni quraana bakka karaa mee maal jedhatti fedhe walii deebisuu dhiisuu dandeenya. Walii deebisuu danda'anu kabajaan. Kabajaan yoo waliin haasaan yoo arrabni hin jiraanne rakkoo maalii qaban jedhaan gara kooti. Eenyurraa fakkeenya fudhatanii kamtu macaafatu gorsa moo quraanatu gorsa wanta kana fakkeenya. Isa kana kaleessa amma jarri mana kootti anas si galcheen bara mitima. Abaaboo darbattee naan gattu qe'oo si galche. Dubbadee man darbee. Ishii jarri gaafattee jedhan maal siin jedhan noo siin jedhan anamma yes. In ammayyeessinaa jedhani ammayyeessinee dubbannaa jedhani amantiin immoo ammayyeeffama. Nagaabusuu jenna kalas. Rabbi nagaabus. Isa kana kun ajandaa kan biraati. Please. Waa'ee wangeelaa haasofnaa jedhanii kaleessa. Keessa dangalchiin isa kana keessa. In ammayyeessina amantii kana ammayyeessineeti macaafarraas ta'e quraanarraa wal bukkee qabnee dubbannaa jedhani. Ani nageenyes hin beeku ittis nangalchin. Ani uummanni musliimaas uummanni kiristaanaa sangaa beekuu qabdanii. Finnee jirra intinii keenya nama amantii keenya kabaju nama amantii namaa kabaju hundumaa nan jaalladha ija tokko inni ilaala. Musliimnis kiristaannis anaaf tokkuma. Kanaafiyyuu yoommoo dhagaan darbatamu baay'ate immoo kiristaanni baay'een bahee miidiyaa irratti dubbatu waan tan jirreefi bahee dubbachuu nan danda'a waan natti fakkaatu jechuudha. Kana dhaabaa kan akkasiin godhinaa jedhee bahee dubbachuu nan danda'a. Boorsiftaanis kan akkasitti naa hubadhaa. Isaan alaa quraana keessanii bakka soolan nan dhufaanii soolan siifan barreessaa mana tokkummaatti tol arginanii irratti hadha ta'us bortoos. Ciao. Tole jechuu mube. So akkasitti nu hubadhaa. Sinigalee akkasiin nu hubadhaa. Ani lafa barbaaddanitti dhugaaf nan dhaabbadha. Dhugaa koo immoo sinigaluu dhiisuu danda'a. Kanaafiyyuu lafa dhugaan jirutti hundumaa nan dhaabbadha. Iddeen dhaabachuu qabutti. Sinigalee. Kanaafiyyuu warri wangeela sarrabsiistanii warri quraana sarrabsiistan dhaabbadhaa. Nuun bakka nuun buutanii. Ani yennan kiristaanaaf illee bahee akkanatti dubbadhu kiristaana bakka na buufate miti. Ani ofii koo kiristaanaa wanti darbatamu jechoonni gadi gadhiifamanii booru waan hin taane gaggeessuu danda'u waan hin taane uummata irratti sammuu namaa irratti fiduu danda'u jechuudhaanidhaani bahee dubbadha malee anaan bakka namni na buufate tokko iyyuu hin jiru siniin jechuuf. Kenno waan haasofuu qabda. Yeroo gaarii qabaadhu bakka xumurree irra waan taasonu ani kanuman jedha. Kuni yoo sirratti gaarii